Golgaa maqaa Empire Itoophiyaa jalatti Oromoon kan saamamaa as ga'e seenaa isaa qofa hin turre. Sagantaawwan meelachuu seenaa hedduu jalqabarraa isiniif dhiyeessaa ture keessatti seenaawwan jallifaman yookiin meelatan hedduu kaasaa tureeti jira. Empireettiin dibaabee Itoophiyaa jalatti dhokattee kallattii dinagdee hawaasummaa siyaasaatiin dhiiga Oromoo fi Oromiyaatiin jiraachaa har'a geesse. Turtii hangarraatiin Empireettii keessatti kan meelate seenaa qofa osoo hin taane lafaa fi lafee Oromootaati. Bal'ina uummata Oromoo jaarraa 14ffaa irraa hanga jaarraa 16ffaatti daangaa fi bal'inni diimoogiraafii lafa Oromoo humna guddaa fi bal'aa Empireetti wantoota hedduun kan caaludha. Lafti Oromiyaa irraa fi keessoon qabeenya uumamaa fi lafa ishee irratti qabeenyota biqilaniin kan badhaate utubaa Empireetti ta'uutiin wal qabatee adeemsota tirannaa hundeeffamaa biyyattii ganamaa kaasee saamichi lafa Oromoo suuta suutaan itti fufuu eegale. Sirna babal'inaa uummata Oromoo fi babal'ifannaa daangaa keessatti Oromoon sirna hooggansa mataa isaa fi bilisaan wal bulchaa ture waan ta'eef akka har'aa saamichi lafa Oromoo yaaddoo ta'ee hin turre. Erga Oromoon walabummaan of bulchuu fi hooggansa qabeenya isaatiin ala ta'ee booda sirnoonni biyyattii dabareedhaan bitaa turan saamicha lafa Oromoo fi qabeenya dachee uummatichaa dabareedhaan ciffachaati har'a gahan. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo qophii meeluu seenaa keenya har'aa keessatti kan meelate seenaa sabichaa qofa osoo hin taane lafaa fi lafee Oromoo akka ta'e daangaan lafa Oromoo kalee bahaan dhihaan kaabaa fi kibbaan akkam akka ture qabeenyi dachee uummatichaa warqiin Gujii fi Wallaggaa jimaan Harargee fi Walloo qamadiin Baalee fi Arsii bunni Jimmaa fi Iluu qabeenyi kutaalee Oromiyaa kan Empireetti jiraachisuu bira darbee ala ergiif tajaajilaa turee fi har'asitti jiru kun kan dachee Oromiyaa irraa hammaaramu dinagdee Oromoo utubaa ture moo Oromoo nyaataatii ture. Egaa kabajamtoota hordoftoota BBS Oromoon har'as akkuma kalee lafa isaa saamamaa jira moo lafa isaa irraa dinagdeedhaan utubaa jira waan jedhu irratti waan qindeeffannee gurra isin buusna. Qophichi qophii meeluu seenaati. Saganticha qindeessuun kan isiniif dhiyeessu an Jamaal Taahiri. Gama ogummaa kaameraaf teknikaatiin Abdii Jamaaltuu na faana ture. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Bal'inni lafa Oromiyaa iskeer kiiloomeetirii 600 tilmaamamaa ture. Akka ragaaleen bal'ina lafoota addunyaa agarsiisanitti biyyoonni xixiqqoon akka Faransaay, Xaaliyaan, Switzerland, Beeljeemii fi Kuubaa yoo walitti edaman bal'ina Oromiyaa hin ga'an jedha maddoonni seenaa. Bal'inni lafa Oromiyaa kun isa har'aa osoo hin taane bara Oromiyaan wayyaba turte bara Oromoon Oromiyaa irraa sirna walootiin bulfachaa ture hanga jaarraa 19ffaatti ta'uu isaa ragaaleen galmee seenaa irraa fudhataman ni addeessu. Erga humnoota biyya keessaan dhuunfatamtee booda lafti Oromiyaa dantaa siyaasaa fi horitti saffisaan sharafamuutii eegalte. Keessumattuu jaarrota lamaan Oromoon sirna gabrummaa hamaa keessa ture keessatti lafti Oromiyaa bahaan Somaaliyaatti kibbaa dhiyaa fi kaabaan kutaalee biyyattii kanneen Oromiyaa wal daangessanitti sirnoota darbamaniin osoo sharafamtu bal'inni lafa Oromiyaa fi kaartaan lafa Oromiyaa ganamaa kaaree iskeel kiiloomeetirii 600 ture har'aa walakkaan hir'ifamuun gara kaaree iskeel kiiloomeetirii 360tti gadi xinnaachuu danda'eeti jira. Oromiyaan kaartaa irratti gara kaabaatti dalgeelaatti digirii 2 fi digirii 12 irratti gara bahaatti ammoo gadee loongituudii digirii 34 fi digirii 44 gidduutti argamti. Oromiyaan gara bahaan Somaaliyaa fi Affaar karaa dhihaan ammoo Gaambellaa, Beenishaangulii fi Suudaan karaa kibbaan Somaaliyaa, Keeniyaa fi saboota kibbaa gara kaabaan saboota akka Agaaw, Amaaraa fi Tigraayin wal daangeessiti. Kana jechuun Oromiyaan biyya Itoophiyaa kaabaa kibbatti bahaa dhiyaatti adda qooddeeti argamti jechuudha. Kallattii cufaan handhuura Empireettiitti argamuun ammas akka qocolamtuu ishee taasiseeti jira. Biyyoota Afrikaa 56 keessaa bal'ina lafaatiin kan Oromiyaa caalan biyyoota 17 duwwaadha jedha maddoonni seenaa. Kana jechuun Oromiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota 39 ni caalti jechuudha. Kanaafidha dhaloonni Oromiyaan biyya kan jedhuufis. Akkasuma Oromiyaan haala teessumaa fi qilleensaan leecalloo uumamaa fi humna dinagdee qabduutiin haalota mijatoo adda addaa lafa qabdudha. Oromiyaan gaarreen dhedheeroo iddoowwan mimmiidhagoo nama malaalchisan lafa diriiraa arjaa oomisha kennee hin ifanne kan ijji ilaalee hin quufne laggeen guddoo soora qalbii fi madda soorata dhala namaa ta'an 100,000 dachee of keessatti hammatteedha. Sababa meelata yookiin saaminsa lafa Oromiyaa keessaa tokko kan ta'e badhaadhina qabeenya uumamaa fi haala qilleensa Oromiyaati. Lafti Oromiyaa haala qilleensaa mijataa qabeenya uumamaa kanneen akka laggeenii, gaarreenii, lafoota diriiraa oomishaa fi jireenyaa mijataa qabaachuun biyyoota ollaa Empireettii fi naannolee keessoo biyyattii ollaa Oromiyaa matuma isheetiin tooftaalee garaagaraatiin adda baasuun dachee badhaatuu qulqullittii Oromiyaa jaarrota lama keessatti saffisa cimaan akka saamamtu taasiseeti jira. Lafti iskeer kiiloomeetirii 600 tures walakkaan gadi xiqqeeffamuu danda'eeti jira. Jaarrota darban bara Oromoon sirna gadoomaa wayyabatee of bulchaa turetti bal'inni lafa Oromoo biyyoota ollaa akka Somaaliyaa hanga tokko Suudaan hanga tokko biyya keessaa fi
akkasuma immoo biyyoota keessaa Gondar walakkaa Beenishaangul Affaarii fi gara kibbaan lafoota irraa uummanni kibbaa irra jiraatan dhuunfatee akka ture kaartaan Oromiyaa kalee fi seenaan barreessitoota Oromoo ragaa bahaatii turan. Erga Oromoo fi Oromiyaan sirnoota gabroonfattootaa jalatti kufanii booda lafti Oromiyaa akka barbaadametti qircamee biyyoota ollaa impaayiratti horii fi dantaa gargaraaf oolfamuuti jalqabe. Jalqabumaa haala teessumaan lafti Oromiyaa walakkeessaa impaayiratti argamuun mataan ishee dorgommii saamicha lafaa garee adda addaatiif hiree kan saaqe gartuun yeroo dheeraaf dabareen biyya hoogganaa turan akka barbaadanitti lafa Oromiyaa qircachuun nyaataati turan. Wenniin kan duutu gogaa isheetiif akkuma jedhamu Oromoonis akka gabrummaan irratti sirna taatuuf sababni isaa qabeenya Oromiyaa lafa ishee irraa fi keessa isheetii qabdu ta'uun isaa firaa fi diinaafis gaaffii miti. Kaayyoon saamicha lafaa Oromiyaa jaarrota lamaan darbanii fi hangaarraas diimoogiraafii Oromiyaa balleessuun qabeenya saba guddaa kanatti abbaa ta'uun akka barbaadanitti budduruqsuun abbaa lafaa fi abbaa biyyaa yoomsuun qananiin jiraachuu fedhuudha. Lafti Oromiyaa uumamaan qabeenyota akka addunyaatti qaalii fi akkaan barbaadamoo ta'aniin waan badhaateef diinni Oromoo fi Oromiyaa halkanii fi guyyaa Oromoon akka qabeenya isaatti hin fayyadamne karaa danda'ameen shirashiruun impaayera sana keessatti waan baratamaa ta'edha. Qabeenyi uumamaa Oromiyaan ittiin badhaate keessaa kan akka bunaa, loon, jimaa, baala shaayii, midhaan gosoota adda addaa, warqii, giraanaayitii, daa'imandii fi kanneen lakkoofnee xumuruu hin dandeenye qabeenya dacheen Oromiyaa ittiin badhaate keessaa isaan muraasaadha. Alagaan ammoo kana hundumatti tooftaa fi mala baafachuun akka Oromoon calleeffate harka isaan gabaa addunyaatti hin dhiyeeffanne gochuun dinagdee fi Oromoo addaan fageessaatii har'a gaheetii jira. Tooftaan dinagdee fi Oromoo walirraa ittiin ittisaa turan keessaa tokko tooftaa hulaa dinagdee Oromoo cufuun dadhabsiisuun lafa Oromoo karaa salphaan ittiin saamaa turanii fi har'as jiran keessaa isa hangafaati. Dinagdee irraa fageeffamuun ammoo wantoota sabni guddaan kun of ta'ee akka hin jiraannee fi qabeenyi isaa gowwoomsaa fi doorsisaan dabarsee alagaaf akka laatu taasisan keessaa wantoota ijoodha. Hangamuu guddaa ta'ullee sabni bara baraan qabeenya harka isaatii qabu dabarsee alagaa saamsisu dinagdeedhaan laaffataa adeema waan ta'eef kabajaa argachuu hin danda'u. Akka lafee foon hin qabneettis ilaalama. Sabni qabeenya isaatti abbaa ta'e kabaja horata. Ni sodaatama. Dinagdeedhaan of utuba. Abbaa biyyummaa isaa gonfata. Sabni dinagdeedhaan utubame ammoo ni guddata. Gaafa dinagdeedhaan of utubee guddate ammoo ilaalcha ambaan buluu lagatee dhaloonni onnee fi gamtaa jabaa akka qabaatu taasisa. Sodaa fi faca'iinsi hin mudatu. Fuula alagaa hin dhaabbatu. Gaafa sana sagalee waloon waan barbaadu muree murteeffachuu danda'a. Sodaa malee haqa isaa falmachuutu dhufa. Oromoon yoo leecalloo bal'aa ganamaan badhaafametti dhiibbaa malee fayyadame kallattii barbaadamuun humna isaa jalqabaa akka utubaa sibiilaa gamteessuun waan danda'uuf akka kun hin taaneef diinni dhufaa darbaan lafa Oromoo fi qabeenya Oromoo saamuun lafa irraa qotatee gumbii guutee jiraachaa ture irraa saamuun abbaan lafaa gabrichaa ulee qabatee balbala gooftaa isaa eeguu gochuu danda'eeti jira. Lafti Oromoo bara Oromoon gabrummaa jalatti kufee jalqabee handhuura isaa qe'ee Oromoota Tuulamaa Finfinnee yookiin Shaggar Hadhaarraa qocolamuu eegaltee harka ishee diriirsuun Oromiyaa daangaa hanga daangaatti qircamaa abbaa lafaa buqqisaa alagaa qananiisaa abbaa biyyaa jireenya malee daandii irratti darbachaa gadadoo argee hin beekne dhandhamachiisaa laafuma isaa badhaatu saamee alagaadhaaf qotee galchaa jireenya du'aa olii jireenya jiruu gadii jiraachaati har'a gahe. Haalli kun sirnoota mootota atseewwanii irraa hanga sirna wayyaanee kalee fi biltsiginnaa har'aatti dirraa jijjiirachaa inumaatu amma sadarkaa diimoogiraafii Oromiyaa dhabamsiisuu irra waan gahe fakkaata. Waggoota 27 darban maqaadhaaf sirni bulchiinsa waloo akka jiru ibsamaa turus sirni aangoo olaanaa dhuunfatee fi gartuun maqaa uummata Oromootiin wayyaaneef haala mijataa uumaa turan lafoota Oromiyaa daangaa biyyoota ollaa jiran dabarsanii diinatti gurgurachuun lafoota magaalota Oromiyaa garagaraa fi naannolee Oromiyaa wal daangessan cufa hamma danda'aniin qocaluun qananii dhuunfaaf oolchaatii turan. Jalqabbii gabrummaa irraa hanga har'aa Oromoon saamicha lafa isaa guyyaa tokko falmuu dhiisee hin beeku. Sirni wayyaanee waggoota 12 oliif golgaa sirna federaalizimii sabootaa jalatti dhokataa tures inumaatu itti caale malee qocolaa lafoota Oromiyaa magaalota guddoo Finfinnee irraa hanga baadiyyoota Oromiyaatti raawwachaa tureef abbaa rakkoo malee qaama furmaataa ta'uu hin dandeenye. Akkuma saamicha lafaa qabeenyi uummataa hannaa fi miirri wal dorgommii diinagdee qondaalota wayyaanee gidduutti cimaa dhufeen tartiimoon saamicha lafaa haaraan magaalota naannawaa Finfinnee maqaa misooma qindaawaa liizii magaalaa Finfinnee jedhuun hannaa lafa daangaa maleessa dabalataa lafa Oromootiif miidiyaalee harkaa qaban hundatti gargaaramuun sagalee ol kaasanii lallabuutii eegalan. Ummatichi anni inni kaleetu nagaa ol dorgommiin hannaa maqaa magaalaa Finfinneetiin lallabuun fudhatama hin qabu jechuun bahaa Oromiyaa cinaaksanii hanga lixa biiftuutti Walloo hanga Booranaa fi Gujiitti Mooyyalee hanga Madda Olaabuutti sagalee tokkoo fi humna tokkoon gabrummaa ganamaan lafa Tuulamaa irratti nu eegalte daangaa godhachuu qabdi jechuun falmuu itti fufan.
qaamonni dantaa sabaaf lallaban humna keenya dura dhaabbachuu hin dandeettan ummataan jedhanis yeroof malee humni ummata injifatu akka hin jirre ummanni itti agarsiisuun teessoo irraa conqolaasuu danda'eetii jira. Dubbiin saamicha lafootaa ilmaan Oromoo Tuulamaa fi Oromiyaa daangaa hanga daangaatti raawwatamaa ture haadhas dhaabbachuu hin dandeenye. Falaa fi faloo tokkos argachuu hin dandeenye. Gartuun har'a maqaa biltsiginnaatiin of yaamu kan hiree qabsoo ummataan sababa saamicha lafaa wal qabatee kortoo godhachuun aangootti ol ba'ee gaafa gara aangootti dhufu seera ittiin bulmaataa biyyattii irra dhaabbadhee daangaa magaalaa Finfinnee sararuun saamicha lafaa fi hanna qonnaan bultoota Tuulamaa akka dhaabbatu nan taasisa jedhus waggoota 5 darban biyya hoogganaa jirutti hannaa fi saamicha dabalataatiin alatti jijjiirama homaatu osoo hin agarsiisin dhiheenya ammoo daangaa seera biyyattii cabsuun aangoo heerri biyyattii isaaf laateen alatti akkuma sirna maastar pilaanii kalee magaalota naannawaa Finfinnee magaalaa addaa Shaggar jedhamu jalatti qindeessa jechuun abjuma hannaa fi saamicha lafa sirna wayyaanee dirra jijjiiruun ummatattiin gadiin baheetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa Abiy Ahmad baatilee muraasa dura daangaa magaalaa Finfinnee sararuu isaa kan beeksisee fi mormii fi qeeqnii ummata Oromoo bal'aa irraa kan isa mudate ta'ullee sanaaf gurra osoo hin laatin magaalota naannawaa Finfinnee kalee maqaa maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee jala galchuuf diinni ijibbaata gahee dadhabe sababa sanaaf aangoo akkaan jaalatu dhabe har'a maqaa misooma magaalaa addaa Shaggar hundeessa jedhuun marii ummataatiin alatti qondaalota isaatiin cubbuu fi dubbii isaa facaasu eegaleetii jira. Abjuun kun abjuu hannaa fi saamicha lafa Oromooti malee gaafii Oromoon kalee gaafachaa tureef tasuma deebii ta'uu hin danda'u. Adeemsi kun seera ittiin bulmaata biyyaa kan cabsuu qofa osoo hin taane ga'een magaalota bal'isuu fi daangaa itti gochuu ga'ee muummicha ministeeraa osoo hin taane ga'ee caffee Oromiyaa mana maree magaalotaa fi kantiibota magaalaa kan ilaallatudha. Akkasumas ga'ee isaanii kan ta'edha. Dhimmi hundeeffama magaalaa addaa Shaggar kun yeroo hamtuu biyyattiin keessatti kuftee irratti carraa taasifachuun dhoksaan marii ummataatiin alatti hojiirra oolfamuuf tattaafatamaa kan jiru kun milkiidhaan kan xumurame yoo ta'e dhimmi gaafii magaalaa Finfinnee jaarrotaaf gaafatamaa tures abjuu ta'ee hafuun isaa wal nama hin gaafachiisu. Kanas ta'ee sana meeluun dirmamuu fi hanni lafoota Oromoo gabrummaa sabichaa faanaa walakkeessaa Oromiyaatti saba kana eegalte hanga ammaatti Oromoota kumaatamaan lakkaa'aman gara jabinaan qe'ee isaanii irraa buqqistee kumoota ammoo daandii irratti darbattee kanneen ammoo kadhaaf saaxilte kuma dhibboo an Jamaal Taahiri.